guyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko miidiyaa keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas obbo Adoolaa Baanataatiifti wanta Oromoon bara 2020 keessa darbe irratti marii waliin goona. Anka qopheessee isin soshannaa fi golchaati guutummaa isaa kana itti mari'annaa sududumaan wanta ta'aa ture irratti maaltu ta'aa ture Oromoon maal keessa darbe akkamitti bara dhufu kanatti fufa waan jedhuuraatillee wama jennee anka qopheessee isin soshannaa fi golchaati sirba abdii nuuressaa kanaan booda walitti deebina. Ulfaadhaa wayyamaa yaa Oromoo miidiyaa keessan jajjabeeffadhaa waan qabdan diqqaattulle guddattulle isiniin jedha. Shareis godhaa Gumi Boko YouTube subscribe godhaa waan keessanii waan Oromooti waan ifiiti jedhanii. Ulfaadhaa wayyamaa sirbaa booda walitti deebina. Fardi ko luga manyate garmame dale luga manyate garmame irano lu boru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame irano lu boru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame debe silo lambe ku bagano langechini lugu busana jetu kami geranesi Madula miketi, gabruru namate bisuma tabdiketi. Aha, alaga gafa golfa alaminga farakina. Baru madar bufetu mali wala darbina. Sirna naftanya jaru borobu mabatesu. Esuma yuzingesu lami hidu fajesu. Tulam di farda sore bajevo karsise. Wanggur minggu dulata gata dule luchise mirga babiyumba asaya dote bazde isha kingal mangenya to madan jabane aha ida mana godadi nuno jigo wadi aha kaso ke robini suni da yoma budadi kamila chablu buda ijole tababeki aha sena indure siri farmato da kahiki hiki sabota haga hiki laki kero karre koi hiki laki sabota haga hiki laki kero karre koi gavada dim gavagari alaga si laga jeti gavaroro gavari jalu kalla viraketi nu alaga nu kokode gavaroro wamukode nu alaga nu kokode gavaroro wamukode gavaroro wamukode gavajinki wamukode nu alaga nu kokode gavaroro wamukode gavajinki wamukode gavaroro wamukode nu alaga nu kokode gavaroro wamukode gavaroro wamukode gavajinki wamukode gavaroro wamukode gavajinki wamukode Udare ka fardi ko luga manyate garmame dale luga manyate garmame irano lu boru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame irano lu boru bagana bada gafalami walidame walwame gafakomo walwame warega makankali Oromoo makaballe Oromoo shiri alaga nurana banyamalle kero gareni rire lukuka yo jijire ergam tu masi base iram bate mitire aha amba jali jalago arma mura anole aha sabora botu kuke ega watu sibole sirna
sanyi yaaltu sabdi setti jiguufi kootaatu qonna seentu meeqaatu biyyaa ba'e meeqatu biyyoo ta'e inaaf tukumaan sabaa guyyaan deebituu ga'e barri haqaa dhufeera dhugaadhaan sun hin taatu waan kee borgaa fiidhaa dubbiin akkarran taatu amma deebaa nyaanneerra amma gadiin dadhabnu qabsoo galmaan dingeenya taangiif kawween sodaannu imaana sabaa nyaatiin borseenan si gaafaatti qarshiidhaan jijjiiramte kooluun gadiin diinatti lakki kooluun gadiin diinatti lakki sumaadha hagaafitti lakki kooluun gadiin diinatti lakki sumaadha hagaafitti gaafa daadhiif gaafa gaarii haala gaansi laga jeeti gaafa rorroof gaafa aarii jaallu kallaa bira keeti nu alagaan nu kokkoode gaafa rorroo wamuu goode gaafa rorroo wamuu goode gaafa jinkii wamuu goode nu alagaan nu kokkoode gaafa rorroo wamuu goode gaafa jinkii wamuu goode gaafa rorroo wamuu goode nu alagaan nu kokkoode gaafa rorroo wamuu goode gaafa rorroo wamuu goode gaafa jinkii 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 wamuu goode. እሺ ዮያን አዲሻ Yoyya sheekam nagaa. nageenya badhaadha jenne mee ate nama haaraa miti si beeksisuun nan barbaachisu mee sodudumaan gara gaaffii kiyyaatti seenaa adishaamee bara darbe kana keessa bara 2020 keessa Oromoof sabni Oromootii fi biyyi Oromiyaa maal keessa darban guutummaa biyya saniitti akkamittiin talta mee kan akkamin naa laalta gabaabumatti Ayya ulfaadhe wayyame biyya Oromoo bara 2020 kana keessa gadadoo hamtuu gadadoo waan bara dheeraadhaaf akka kana ifatti bahanii hacuuccaa jabduu waraara hedduu itti raawwatamee roorroo jabduu jedhee hubadha. Haa taatuuti xiqqaatu guddatu barara cululuqa wayiillee dhagarre. Kanaafuu amma barree 2020 kuni waan baay'ee waan takkan ta'e godinoota Oromoo lafa Oromiyaa tana baha kaaba kibba bifa wal fakkaattuun giddugoleessa biyyaarraa kaasee bifa wal fakkaattuun bifa haaraa bara nafxanyaan of ijaartee of qindeessitee harka jalaa fi fuula duraalle baatee bara seenee biyya Oromoo kanarratti roorroo bifa haaraa nurra roorrisuu jalqaban jechuudha. Barri kuni bara odoo kenna jennu kennaa garagalee nu nyaatu. Kan nuti kenna jennee adaraatti kennan bifa beekta ifa ta'ee dhibbatti bakka kenna bu'a jennee koloneel Abiyyi Oromoo jennee ilma kenna ilma abbaa gadaati jennee ilma abbaa gadaati jennee isaaf lammaal bara wanni jedhe waa hundaa
fuula dura bahee kan duri akka golgaatti irra dabaraa ture yookiin uffachaa ture dhibbaa dhibbatti waan Oromoo morma, waan Oromoo balleessa, waan aadaa Oromoo balleessa, waan eenyummaa Oromoo balleessa qajeelaan ta'ii irra dibbaan ta'ii barri Abiyyi nagama disha ifamolini adishaan yeroodhaaf connection system irratti rakkoon jira se'a bara darbe kana keessa miidhama kanan jenne ummanni keenya isarra ga'e himamee dhumatu bara kana keessa Oromoon bara Minilikii caalaa badii malee ajjeefamanii hidhamanii jiru. Ajjeefamuun Oromoo kun hidhamuun Oromoo kun nami Oromoo ta'ee wanni kanaan hin quuqamne hin jiru. Artistoonni Oromoo ajjeefamanii jiru, reebamanii jiru. Salphina hamatti Oromoo harkaa qabaa jechuudha bara darbe kana keessa. Isa kanarraa ani fadishaan amma mari'ataa jira. Isinis adishaa deebisee amma fidutti na eega. Adishaan dhufa bilbilaa fi jira. Haa ta'u mee mootummaan biyya bulchaa jiru Oromoodha jedhanii bakka ilma abbaa gadaati jedhametti ilma abbaa gadaa ta'etu ilma abbaa garaa ta'etu kan hin beekamu. Wanta Oromoo irratti garuu hin beektu isin namni hin beekne hin jiru hin jennu. Fakkeenyaaf Oromiyaa guutuu keessatti inni dhagama dhutteeta deebisee bagaa nagaan dhufte adishaa. Okay, amma itti fufuu danda'a? Itti fufii mee ammallee kaameraan kee banamuu qaba. Yeah? Ani homaan tuqne bare. Yeah, reconnect is pure internet connection jedha. Beekula amma kun amma akkoonnatti godheetuma sitti na yaame accept godhee motire. Amma qoy himmiidhesina ataa saatuma dubbadhu nagama. Hayye bakka irratti dhaabadhe waan irreecha bara 2019 irra dhaabadhe se'a. Akkaataa ayyaanni sun ayyaaneffamee fi kolbaa ummata gaafas bahee ayyaana kana kabaje yoo adda bara kabara darbe saniin wal bira qaddee kabara 2020 kana wal bira raattu bara dhibbaa dhibbatti Oromoon aadaa faaya fiitti uffatee aadaa isaa guutatee waa aadaa isaa hunda guutatee guyyaa Oromoon walitti dhaggaa ture waggaa 30 kana keessatti walii galatti akka Oromiyaatti Oromoon katti wal argaa ture ayyaana irreechaa kana bara 2020 kana irratti wanni suni faallaa garagaltee mul'atte jechuudha. Oromootaan adoon ta'ini fakkeessitootaan warra diina Oromoo ta'ani wayaa faaya Oromootti uffisanii namooti murtaawaan waan takka aadaan gooteen beenne waan xalayaa si barreessanii baajii si qoodanii kanaa seente jedhanii warrooti ifi sodaa qabuuf waan godhe beekaa fi maal jedhan si waraabessi waan halkan godhe beekaa fi guyyaa nama baqate jedhanii Abiyyi waan godhe barroo beekuu fi nafxanyooti
waan godhan marroo deemanii fi aadaa keenna faaya keenna kaka irreechaa ka waggaa kabajnu kana ka addunyaa duuchiin ila raddeeffate jibban leentee jalalan leentee kan ila nurra keeyatanii bara kana dhaanfanii busheeshanii diina feekiidhaan bakka buusan jechuudha. Namoota waa isaan teene takka namoota aadaa isaan teene tokko warra diina ta'ani busheessuudhaaf jibbisiisuudhaaf akkaataa intaan irratti waasanii bara kanaan dura kanti dalaga imaanoo kabajame sanii ka gara yoo xiqqaate gara miliyoona torbaatti namooti tilmaamanu Keeniyaarraa imaanoo biyya Oromiyaa kana walitti bahanii kakkas kabajasanii bara kana natti suni lafa beettaaye abbaa warraa irraa du'e fakkeessan jechuudha. Beettaa qe'ee abbaa warraa irraa du'e fakkeessanii kanaan dabarsan jechuudha. Mallattoo wanni badduun wanni mirga jedhanii waan xiqqoo salle waan dur wayyaaneen mirga jettee ummata sosobaa turte salle bara kana nu dhoowwan jechuudha. Amma kanatti aansinee wanni dadduun wanni nuti dhanne nami jabaan nami ila Oromoo ture qaroon Oromoo ilmi kichuun ka akka Haacaaluu Hundeessaa kun fa bara itti dhanne jechuudha. Inni lubbuun nuun jiraatu garuu waa hojjatee dabareera hojii isaa addunyuma tana guutuu keessa jirti. Adda nu callaa muti adda guutuu Afrikaatti guutuu addunyaa kanarratti bara namooti gurguddaa addunyaa kana keessaa boqotan jedhanii Haacaaluullee namoota bara kana boqotan keessa galmaaheera jechuudha. Kanaafuu guddina nu'uu fi nama ila fi dhabe jechuu ija fi dhabe jechuudha. Kichuu ijoollee ol deemtu sani nu dhoowwan jechuudha. Kana hunda istiraateejii nafxenyaa aluma baatee karoora baattee nurraa ijjeesii jetteeni nafxenyaan bifa haariyaan gadi nurra jaaramicha nurra kaatee turte gaddeebtee nurra jaaramicha carraaqqii isin barasiin godhaa turte jechuudha. Kanatti aansee ija keennaaf gurra keenna kan ture akka Jawaare Mahammedii kana fa'a akka Baqqalee Garbaa walii galatti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kan turan fi ka ofikoo warra turan hin jira jedhanii wanna Oromoon qabdu namoota Oromoon hin qabdi jedhan hunda hoogganoota guutuu isaanii irra caalaa mana hidhaatti dabarsanii ijoollee kichuu lafaa dhuttu kaayee hegeree isaanii keessa dhaggane bara ijjeessanii waraabessa nyaachisaa awwaala dhoogganii bara dukkanaawaa akkanaa kana keessa dabarre jechuudha. Bara wayyaanee keessa waasi ajaa'ibaa nuti yeroo dheeraadhaaf isaanillee ka siyaasaa isaanii ittiin kashaf tokko keessa ilma jeesanii Wallaggatti ilma jeesanii haadha irra teessisanii jedhanii gochaa cimaa jedhame barasa himataa baane jechuudha. Siyaasaa jabaan wayyaanee miidhe tokko gochaa san ammoo kabara kana ilma haadhaa fi abbaa dura ijjeessanii hi awwaaltanuu jedhanii haadhaa fi
abbaa odoo arganuu awwaala dhooganii bineensa waraabessa nyaachisaa turan jechuudha. Eenyuun nama silaa beektaa qomoo Oromooti jedhamee hin raggamamu. Kayyee diina bobaanu seene. Bobaan nu dhalate kana kaaka abiyyi kanatti waan kana nurra raawwachiisaa ture jechuudha. Barri kuni bara nafxanyaan piippi yookaan beektaayyee ampiippuma jedha bilxiginna asin jettu sanii dhaabi kun ijaaramee walii galatti waan beektaa siyaasaa walii galaatti nuti dhaaba lumbucii goona jedhanii ka itti ijaaramaa turanii adda dhaabi suni keessatti yoo ta'e laalte hiqadha haga dhaabi bilxiginnaa jedhan kun gadi dhaabate wanti biyya isaan keessatti raawwatamaa jira fedha nafxanyaa biyya Oromoo ta'e biyya kibbaa kana ta'e biyya guutuu Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti gaaffii isaan gaafatan callaan raawwatamaa ture. Haacaaluun Hujjees jedhaneeni Haacaaluun akkuma isaan gaafatan gaaffii isaatiin ijjeefama. Jawaar nurraa hidhi jedhane Jawaar yakkichaaf waan godhan dhabanii itti sababa dhaabanii dirqamaa fuudhanii nu hidhii nurraa ajjeesii jedhanii adda Jawaar mana hidhaa jira. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hoogganoota of hundi gaaffii eenyuutiin wanni kun godhamaa jira. Gaaffii nafxanyoota dhalootaan Amaara keessaa bahanii damee fi biyya Oromiyaa tana hunda keessatti biyya uummata kibbaa kana keessatti hajaaratan kana keessatti kan durii awwaalaman bakka awwaalaatii ka'anii caasaa isaanii mala duraani bara durii yaappaan caasaa diriirfan wanda hunda bifa haarayaan godhanii ijjeesanii nama ofii bara Oromoo ijjeesse yookaan uummata kibbaa yookaan Sidaama ijjeesse yookaan Walaayittaa ijjeesse jedhanii bara tarkaanfii nurra fudhatamaa turte jechuudha walii galatti ifi ijjeessanii ammoo harka jalaati jeequmsi biyya santi ka'ee jedhame biyya Oromoo kanatti fakkeenyaaf akka Shaashmannee kana ta'e bakka garaa irratti ifuma yookaan lola kaasee waraanni abiyyi bara Oromoo itti yakkichaa kadu'e Oromoo ammoo kadu'e jedhamee himatamu Amaara Oromoo ta'e Guraagee ta'e Tigree ta'e ati gaafa duute gabayaa siyaasaatti maan jedhamee gurguramaa biyya Oromoo keessatti genocidein Amaararra deemtee jedhama. Namni gochaa kana godhulli kan istirateejii ijjeesaa kana baasulli warra nafxanyaa ka hundee isaanii Amaara ta'e kana jechuudha. Kana madu'e ka Oromoo kan gaafa du'e reeffallee nurraa fudhatanii siyaasa addunyaattiin bitatichaaf siyaasa addunyaatti baasanii gurguratanu isaan ta'ee argame jechuudha. Mata ilaala waa hagana dabagee. Ammoo waan takkaadha maal jetti Oromoon yoo mammaaktu mismaara akkuma dhaawaniini jabaataa jedhama. Akkuma roorroon nutti cimteen barri kuni nullee bakka jirru ifi jabeessuudhaan bakka cululuq waraanni adda bilisummaa Oromoo woboon itti cululuqee adda yaaddoon nafxanyaa dhoogge hirriiba dhoogge jechuudha. Yaaddoodhaan nafxanyaa amma raftee bulatti hin jirtu jechuudha.
keessattuu eega marroo jenne jettee marroon kun isii nama tokkocha marroo kana ijjenne jettee baruma guma jetti silattuu isaan keessa wanni jira maal yoo jenne isaan wanni yaadanuuf wanni mataa isaanii keessa jira du'a fi jiraachuu aadaa isaanii keessa duuma wal majjeesicha waanuma maroo hawwasanii ijjenne jedhanii boolluma nama awwaalame kabiraalle guuranii fa DNA fa'aan cheekii godhaa turanii ambeetta hin jiraachuu keessallee dabaree mebeetta finfinnee cinuma kan bishaan ma finfinnee kana ka jiru dhugeetuma cinoo saffa oolaa jedhee kun amma haga geewutti agarsiisaa jira jechuudha. Annaa cululuqa akkanaa kana bara hamaa kana keessatti cululuqa akkanaa kanallee argaa jirra jechuu siin barbaadeete asheen. Ulfaadhu wayyaamii allamee irreechaa rumaa jechuu barbaada. Irreechi sagaleen sibira bilbila wayiiti banameera. Lakki hin jiru waan tokko hin jiru. Okay. Maa waan sagalee na jala dubbatti. Haa ta'u. Kiliinis ragaa jira bara gaaris dhageera. Ati na dhageetta. Irreecha bara darbee warri maqaa Oromoo xureessan maqaa Oromoo balleessan dhufanii irreecha isaan irratti maqaa balleessiidhaaf alaabaa Minilikiitiif waan wanta dhufne fidanii Oromoo irraa dhooggamee Oromoo hidhanii dabarre irreechi sun akkasitti darbee kan biraa ka jechuu dandeenyu ajjeechaa gooticha Oromoo wareegamuu Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa beekaa wareegan. Hacaaluu osoo hin beekne teene beekaa ta'e jedhanii wareeganii Hacaaluun wanni inni wareegameef Oromoo ta'uun isaa badii miti. Amma warri Hacaaluu wareegane jedhamee hidhamanii jiranii yoo dhaggite jiraatte bara san keessa gammaa namni Hacaaluu ajjeesee Xilaayyaamii waan hin fakkaanne tokko Adaanichi Abeebee namni jedhamtu dhiyeessaa turte. Garuu haa ta'u malee namni Hacaaluu ani ijjeesneedhee waakkate dhuguma kun diraamaadha. Namni isitti waan san kenne sirriitti akka taphattu hin dandeenye Adaanichi Abeebee Hacaaluu ajjeesanii beekaa ta'e jedhaati. Hacaaluu nama ajjeesise mootummaa kana sirna bilchaginnaa kanatti maqaa nama inni lafee bara meeqaa boollaa kaafatee masaraa mootummaa keessatti ijaarratee kaawwate sanii dhoofte jedhee ajjeefame malee Hacaaluun badii qabaatee ajjeefamne. Hacaaluun kun beekamuu qaba. Hacaaluun kan ajjeefameef wanta namicha farda siidaa dabalee hate hattichaa waa'ee hattichaa dubbannaan waa'ee hattuuma dubbattee anaaf gooftaa jedhee Hacaaluun akka ajjeefamuuf warri nafxanyaa itti caancanii akaakoo kenna hatticha akaakoo kennaa namicha qubaan farramu dubbatte jedhanii Hacaaluun akka ajjeefamu ta'ee jechuudha. Hacaaluun ajjeefamuun ni danda'ama. Hacaaluun nama tokko garuu yaanni Hacaaluu wanni Hacaaluun jedhe seenaan Oromoo miliyoona jira. Hacaaluu miliyoona jira. Kun akkasitti hubatamuu malee siraa ture jechuu barbaada. Kan biraa hidhamtoota siyaasaa kana mee waa'ee hidhamtoota irraa si gaafatuu barbaada. Hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran namootuma manni murtiituu barbaadu jara tana jedheenu poolisiin Oromiyaa gallakkisuu diddee jirti bara darbe keessa. Ammas manuma hidhaa jiran. Tarii mee mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhamuun odeeffamaa jira. Taateewwan akkaataa Jawaar itti hidhamuu deeme. Jawaar Baqqalee qabanii hidhuuf itti deeman yoo argitee jiraatte Baqqaleen yeroo sanii fi mucaa fiitiin intala fi walii hidhan. Ijoollee qabu maatii hidhani maatii fuudhanii maatii walii hidhan Baqqaleen Garbaa jechuudha. Isa kan akkamitti ilaalte Adishaakii yamee ilaali. Taateewwan hidhuudhaaf isaan hidhuudhaaf Hacaaluun eega du'een booda ka Hacaaluun jeese isaan.
nami Hacaaluu ajjeesee ka'anii nama biraa guuranii hidhan naquun kun akkamin laalte Adisha waan kana mee? Andura bakka adoobetta akkaataa jaratu hidhantetti deemin dura wanti jedhu barbaadu maal seeta waan mana murtiitiif waan poolisii jettee gaaffii irratti na gaafichaa wanni jette kana biyya san keessatti wanni heeraa fi seera jedhame heerri Oromoo ammatu jiru. Heeraa fi seerri biyya sanii yookaan manni murtii yookaan poolisiin ka itti ijaaramanii ka itti sheepawanii yookaan beektaa waajirri sun instituushii sun kattiin biyya san itti daanyaa taate yookaan poolisiin itti tirsitu ummata guutuu biyya san keessa jiran odoo ta'in saboota murtaawaa ilmaan nafteenyaa heeraa fi seera isaaniiti jechuudha. Me waan mana murtii yoo dubbannee jenne mana murtii san keessa eenyusi jalqabaayyuu kaase akkaataa koloneel Abiyyi itti of qopheessaa ture yoo agartee jette mana murtiitii kaase mana poolisii kanarraa kaase waanuma sakkuuritii waan barbaachisa damee hunda keessatti ilmaan naftanyaa odoo maqaa Oromoolle qabaate Oromoo duri bara Minilik biyya wararu Oromoo bara san bitantee dhutte ilmaan akaakota nama saniiti jechuudha warri maqaa Oromoo qabateeru kun Oromoo umuti heeraa fi seera wanni jedhamu lafa san keessa ani hin jirti jedhee akka kiyyatti hin dhagarre jedhee afaan guutee dubba arda callaa miti durumaayyuu kaasi haga empaayirittii sun biyya Oromoo kanatti gad dhuttee biyya ummata kibbaa kanarratti dhuttee Abisiiniyaan nu garboonfatte caasaa faranjoota yookaan beektaa orienteeshinii yookaan beektaa gorsa akkaataa ergamanii ergaa faranjii qabatanii nutti dhufanii beektaa tijaaratu akkaataa Oromootti nu cabsan. Oromoon waggaa 150 dura akka biyya if dandeetti tokkotti bulaa ture jechuudha. Akkuma Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti heeraa fi seera humna ittisaa addacha waa hunda godhatee ummata jiraataa ture jechuudha. Ummata kanaa ka diinagdeen ijaarame ka militariidhaan ijaarame ammoo ka siistema bulchiisaa kanaan akka gaariitti gad ijaarame kana adagaranii cinaa kenna naannawaa Suudaan qabatanii Sumaalee qabatanii Keeniyaa qabatanii biyya kanarra maraa turanii jara gadheedhaan nu bitan jechuudha. Haga gaafsa seeraa muti seera Oromoorra mulqanee heeraa fi seera irraa mulqanee humnaan afaan qawwee biyya sanatti gadi nurratti duulli godhamee afaan qawweetiin to'atamnees kaasi lammaffaa biyya san keessatti afaan qawweetiin cinaatti wanni biyya sanii gadi dhaabamaa ture soba seenaa sobaa bulchiisa sobaa ka takka waan waliin fakkaanne takka nu'u walijjeessanii aangoorra bahu aadaa waliin fakkaanne adhalletti borulle aadaa waliin fakkaanne takka kaayigaadhaa wadhiitaa jirtu
afaan qawweetiin seenaa sobaatiin biyyi sun jaarantee addalle afaan qawweetii fi afaan sobaatiin jirti jechuudha. Wanni kana hunda keessa achi siilabee fi wanni adda Jawaar faa hidhee yakka yakkaniitii miti. Wanni hoogganoota adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa faa Koloneel Gammachuu faa eenyu siin jedhasi diqqaa guddaa adda namooti hegeree isaanii argan ilmaa Oromoo bakka jiranutti ijjeefamanii ka mana hidhaa jiranu heeraa fi seeraa mootii barikasaa hidhe waan biyyitu itti waaltotti lamaan kan afaan qawweet hunna afaan qawwee harkaa qabanii dirqisiisanii hidhanii qawwee hidhee ta'ee jiraan. Lama biyyi sun katti ijaarante seenaa sobaati soba jedha jira. Biyyi sun kun biyya sobaati. Soba malatti baasanii waan hin jirre takka uumanii warroota amma ati har'a mana hidhaa jira hoogganoota keenya kan. Guutuu sobaaf waan hin taane takka uumanii hiddarraa kaasanii wanni kun waa adda wayyaanee yookaan abiyyi callaan ta'ee muti. Durumaanuu biyyi kun katti ijaaramte soba. Soba saniini adda abiyyi bifa haarayaa godhee haaromsee nafxanyaa nurra deebisee mee waan takka sii kaasan. Gaafa qeerroon waggaa 2 waggaa 3 dura wayyaanee lubbuutti fiddee xuubbessitee Tigraay galchitu gaafa jijjiirama qeerroo fi qarreen gooteen nuti isinumaa jijjiiramneerraa yakkineerraa jedhanii dhiifama gaafatanii adaraa nuti sin qaxxaamurta innaa shaaggiraallanii isaan jedhan kaaniin gaafa naannoo jedhani mewaa addaa takka taa ilaali wanni kun waa adda godhame akka dhagarre hujii dabaa akka taate kan agartu hidhantoota gurguddoo mana hidhaa turan ka Oromoo ta'e ka saba feetelle ta'e me qajeela gaafanni mana hidhaatii gadi ba'u ka adoonni mirgaa bitaan gorini biiroo abiyyiitti yaamame andargaachoo xiggee malee namni biraa jira. Maali andargaachoo xiggee caasaa nafxanyaa kanarratti odoo namichi mana hidhaa jiru dura adoo hidhaminiin dura cheenii abiyyi fa'aa wal quba qabanu jira jechuudha. Cheenii biyyi sansanati me wal si gaafataadhaati shaakii. Ka ati jechaa jirtu andargaachoon xiggee osuma gimboo sabaatti jedhee jiru oppiidiyoo keessatti dhaaba jaaratee qaba ture jechuu barbaadamu akkami? Lakki. Maaliif kana gaafadhe seeta? Abiyyi Ahmed oppiidiyoo ture namichi kun. Oppiidiyoo keessa ture. Namichi kun oppiidiyoo keessa ta'ee namoonni tokko akka jedhanutti abiyyiidhaan gaafa dennetii irraa bahi gara oppiidiyoo deemedhaniini andargaachoo xiggeetti ajajatti kennee gara oppiidiyoo dhaqee makamee jedha. Kanaafi abiyyi seenee oppiidiyoo keessa seenee caasaa gimboo sabaatti achi keessa diriirsaa ture waan jedhamuuf gaafadhe. Amma gaaffii ta'e amma naa qajeelchiteen amma akka walii galatti abiyyi oppiidiyoo jettu abiyyi akka maali akka seem kaardii kana bakka sikkaa turan jechuudha. Abiyyi addeedduu sikkamaa ture jechuudha. Maaliif jettee ana amma wanni waan kana si kaasee fi dhuguma taa'i waan kana laal. Yoo akka walii galaatti dubbii gargaaffii ta'etti sii dhufa. Yoo akka walii galaatti ati ta'etti laaltu wanni andargaachoo xiggee
Godhumaan nama siyaasaa hidhame taate wanni isa adda Beqqalee Garbaarraa godhamaan. Wanni ol baanaa Leellisaarraa isa adda godhamaan. Wanni isa adda godhaa gaaffii ati amma na gaafatte kan. Odoo wayyaanee mootummaa qanna jedhanee jiranu namichi sadarkaa basaasaatti gaafa wayyaaneedhaaf qaxaramee hojjechaa ture. Guyyuma gaafsanii caasaa nafxanyaa kana ardhaamotii hidda horataniiranii ati Oromoo OPDO keessa seeneettu inni seene suni Oromoodhaaf hojjechuu odoon ta'ini burjaajama uumanii daba amma maqaa Oromootiin gara aangoo dhufan kana guyyaa gaasanii karoorri jira jechuudha. Adoo hidhamin dura Andargaachoo Tsiggee fagoodha wanni kun jedhee tilmaan herrega. Maaliif waan lafa qabatamaan jira jechuudha. Maaliif odoo beekta ala bulee oolee Andargaachoo Tsiggeetiin odoo ala bulee oolee guyyaa lammaffaarra guyyaa sadaffaarra biiroorra dhaqeen dubbise waa yaadamee fi waan beektaa wal qunnamtii isa barbaadanii jiru. Qajeela mana hidhaatii baay'ee feestaala isaa qabate biiroo eenyudha? Biiroo koloneel Abiyyi dhaqe jechuudha. Maaliif maraatticha eenyu kana kayyee gaazexeessaa ture kana kamma hidhamee mana hidhaa jiru kana maaliif isa yaamin fakkeenya ka jibba Oromootiin machaa'e Iskindiriyaa Naggaati jibba Oromootiin machaa'eera amma nama jibba kana keessatti hiddan qabu hofoffeedha qola keessisa yookiin miidhama siyaasaatiin ta'e miidhama mataatiin ta'e kun ammoo baruma Yemeni qabamee dhufiniin dura waa Oromoo irratti dalagamu waa Itoophiyaa irratti dalagamu kana caasaa gaarii Isaayyaas Afwerqii waliin diriirfatanii biyya san keessa qaban jechuudha. Isaayyaas Afwerqii akkamin Abiyyi Andargaachoo Tsiggee amantaa nama kana jedheen amantaa jedheeni beekta Andargaachoo fi Abiyyi Isaayyaas Afwerqii wanni kun marabii cuntu cheenii adha amma maqaa Eertiraa kanaa fi Itoophiyaa kanaan akkaataa wal seenan akkaataan wanni isaa yaachisa Oromoo akka ta'an Oromoo kan akkamiin somnaa qaami dadhabbii isaa maal fakkaatanii itti seenu fakkaatanii itti seenanii anassi jedhe ana badiidha yoo ati dhugaa Oromoo kennite ummatu warra dhugaa irratti ijaarame akka kenna sobarratti ijaaramne yoo ati dhugaa isaanii kennite sirraa fudhatanii dhugaa kenniifi eega dhugaa ati kenniteef kaani dhugaa isaa ati isaanii kennite dhugaa doon ta'ini hujiidhaani gara soba kennaa kaanti nu deebisi yeroo tana nu biti qaxxaamura amma qeerroo irra jirtu ka hafuura nu kutte kana akka hafuura argannu nu taasisi jedhame hujiidhaan duruu bakka san kaayame jechuudha. Jechuu barbaada yoo na hubattee jiraattu ta'a. Ammoo kanarraa ka'ee yoo gara gaaffii ta'eetii guddootti si deebi'e waan warroota siyaasaa ka abaa'oo hoogganoota mana hidhaa jiran waan Jawaar laalchisee Beqqalee Garbaa laalchisee namoota kana manni murtii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gadi dhiiseera. Poolisiin ammoo
Himbatan jedhee qabee dhoogaa wanni jedhamu kun beekta waan xixiqqoo kana waan diraamaatti hojjetan wanni diraamaa akkuma gafa yoo ibsichaan tattaafadhe heerri fi seerri biyya san jiru lammummaan biyya san jirtulle lammummaa Amaaraati biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaa lammi utu kadhidhinna hin qabne warri qabanu warra Amaaraa naftanya Amaaraati akka lammii tokko laallaman jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma waanuma amma bara bilchiginnaa kana keessa la mee hiqa amma lolli biyya Itoophiyaa kana guutuu yookaan beektaa biyya Oromiyaa kana guutuu uummata kibbaa yoo dhaqxe Walaayittaa du'atti dhageetta Konsoo du'atti dhageetta Sidaamoo du'atti dhageetta Oromoo duruu Wallaggaa fi Gujii keessa turte Oromoo guutuu waliin gee duuti mana Oromoo hunda galteetti qe'ee Oromoo hunda galteettu mee ati amma biyya Amaaraa ta hagana badhoo addee Amaarti itti jeefantee dhageettee beekta lafa Amaaraa ta Amaara jedhamtu Amaarti handhuurraa isaaniitii dhamee amma tilmaama isaan lafa maan qabanii iyyuu moti lattinuuta isaaniitii moti taa aagootiif kaayyee qimaantiiti. Amma fakkeenyame lafuma maqaa ammayyi naannoo Amaaraa jedhamtu san keessa du'a meegaltu taa'inatte du'a eessa galti du'a achi keessa ni ta'a qimaantirratti jiinoosaaydiitti labsanii fixaa tura. Lama aagoo keessatti wanni jedhan jirtu sadi biyya Oromoo ta Oromoo walloo tanarratti lolaan rabbananii wanti irra jiru bakka handhuraa Amaaraa jedhamu nama du'an dhagee kanaafuu biltiginnaa wanni jedhamu kun waan siitizina Amaaraa eega lammummaa Amaaraa eegaa tokko jechuudha. Waan biraatiif hin jaaran waan nama tajaajiltuu barbaadan beekta nama amma achi keessa jiran kun tajaajiltuun isaanii akka ammayyii taajee danda'aa kuffaat kan biraa ilmaanuma akaakootuma isaanii kaachi dhalatte kaakayyii eenyu alamuu simee tokkoffaa ka eenyu addisuu araggaa tokkoffaa eenyu warra wata mara gartu kuni warra hundee isaanii jara galtu naftanya galtu kanaafi wanni heeraa fi seera jedhamanii jarri tun mana murtii itti dhiyaanne jalqabaanuu bare heeraa fi seerri isaan hin qabne qawwee qabe sobaa hidhamanii biyyi sun katti ijaaramte walii galatti waan kana lamaaniin jedhee amana wanni ammallee hidhee nu hiqardhaa nu bitaa turanii soba nuti ammoo soba akkatti guddannetti sobi cubbuudha nu biratti akka aadaa Oromoo aadaa cubbuudha nama jeesuu cubbuudha bineensa baddaa kana muka kana waanuma ta'e akan taanetti itti fayyadamuun nu biraa cubbu isaaniifi jiru wali jeesuu wal hamaatuun cubbuu lafa gadi ijaaranii cubbuudhaan nama godhanii ijaaruu nama jeesisuun kun afaan qawweetiin to'achuun kun isaanii aadaa jibbii jaaladhu yoo wanni feete dhalate yoo sanyii naftanyaa kana waliin biyya takkattii keessatti waliin jiraanne lammii wal qixaa taane jenne yoo yaannu taate asii achi nu udoofaan isaanii miti jedhee amanaan kara kiyya. Kanaafi wanni heeraa fi seeraayyii hoogganoota adda bilisummaa Oromooti hoogganoota ofikoo qabee hidhee ta'e ajjira sobaa fi afaan qawweeti malee mana murtii poolisii wanni jedhama sunna biyya dhugaan jirtutti biyya heeraa fi seerri jirutti daladdi kun biyya sobaatii fi biyya qawweetii siin jedhan.
ulfaadhu wayya mee adisha gaaffii tokko asirratti waan gaggaarii naa kaastee jirta. Namoonni tokko tokko ana dabalatee Itoophiyaan tunii fi anis akkasii yaada. Itoophiyaan tunii jalqabuma diinateenna. Itoophiyaan tunii Oromoon nagaan jiraachuudhaaf. Oromoon akka Oromootti jiraachuudhaaf Itoophiyaan tun diigamuu qabdi. Oromoon sabi Sidaamaa, sabi Walaayittaa, sabi biraallee nagaan jiraachuudhaaf yoo warri kaabaa kun nurraa achi hin cinne nuti nagaan jiraachuu hin qabnu waan jedhu yaada. Ati akkamiin ilaalta waan kana? Ani walumaa galatti nu biyya tana hin jaaranne. Biyya tana fidanii nurra fe'an. Ba'aadha nurra fe'atan. Amma namni beektaa adoo biyya takka beektaa biyyi takka yoo dhugumaan addunyaa tana keessallee ilaaltee jettu biyyi irri caalaani humnaa ijaaramte waldhaanii wal ijjeessanii waldhaanii wal balleessanii biyya godhatan. Eega biyya godhataniin duuba ilmi namaa kan mo'ameef kan mo'atellee heeraa fi seeratti tumatee seenaa biyya sanii seenaa saboota achi keessa jiraatanu kunuunsan jechuudha. Yoo amma kan gara biyya keenyaa kana gadi dhuftee jettu warri beektaa amma dhufee biyya impaayaritti beektaa Absiiniyaa tana fidanii nuttaan dhufame waasi ajaa'iba waan takka warri kun tokko beekumsaan haga kennaan ga'a nun ga'a qabeenyaa higa kennan ga'a metee ilaala. Nutti akasaa uffata uffatu taasisee jedhan. Me bara san lakkisii bara kana keessa warra amma uffata nutti isinitti uffise jedhan kana hiqadhaatu uffata qabani. Me waggaa 150 kana keessa uffata nama fi qabutti uffata si baarsiisa. Nama fi qabutti si gara civilized si jijjiira. Amma silixaane ka jedhaka. Ifiifuu hiqaadhaatu warra mataa duudaa. Kaadoo ati adda Ameerikaa kana dhufe Awurooppaa kana keessa warri ati taa'an kan agarra. Biyya haga kana guddaa. Biyya haga kana heeraaf seeraan bulu. Biyya haga kana mirga ilma namaa eegdee keessa jira. Biyya kana waggaa 30 taa'anii warra sammuu isaaniin bananneef warra akka kotta duudduu jedhan ka warra sammuu duudaa warra kanan nu bite biyya kana yoo ta'etti ati ilaala. Adoo namni beektaa sirra jiru fakkeenyaaf kaaka xaalaanii kuffaa kaaka Faransaayii kuffaa si bitee jiraatu taate nutti wasin barsiisa jedhame dhugaa waan nu barsiisaaf qabaachuu danda'an. Isaan warra nu dursanii waa hedduudhaaf ijaaraniira. Kun warri hiqaadhaatu hiyyuudha. Taa ilaala. Hiqaadhaatu wanni cubbuuf dabaa nutti gadhiibataa jiranu. Namni waa nyaatee bulu kamiila qullaa yaa'u. Kayoo hidhannoo isaanii ilaala. Amma quubcaa isaa hidhata kuunu diqqeessanii xuupheessanii waan natti hidhatanuu ati beektaa jaalataniitii motiiban. Haga hunda isaanii bitatan carqii. Haga santi xuupheessanii qaama isaanii dhoffachuu callaadha. Bakka golgaasa dhoffachuudhaaf waan kana godhatan jechuudha. Namni nu bitaa ture warra kaan. Odoo nama waa beekuun biyyitu ijaaramte. Jalqaba maasiin jedhe itti dabalataa raamu afaan qawweetiin biyya kana qabatan jedhe. Sobaan dhufanii seenaa sobaatii ijaarasiin jedhe. Ammoo deebiin wallaalaatti dhufee beekaa bite jechuudha. Biyya san bara san keessatti nama heeraa fi seera gadaa diimokiraasii gadi lafaa dhaabee hawaasa isaa bulchaa ture. Sammuu namoota bara sanii herregi. Warra Awurooppaa fi Ameerikaa irraa dhufee ka heeraa fi seera kenna.
نجلا حتى جنا بتهير في سير لما بيجي الدنيا تروح تنبلتو قبل لفت الأكتيفيتي بيتا وان غرا عاداتك أم وان غاري فقطني كافي قولة تنجتو أما أنا مدودا كانت تروفي إمباريتي سني برا هاي سلاسة بيت أبسني أجرا تبتي هاي سلاسة تبتي أجدو إثيوبيا خلا وفريق قدروا تفي أجدو نسلا إثيوبيا odoo akka biyyaalletti beektaa mirga ilma namaa wanni tiksaa takka keessa jiqqoon dhaabattee jiraattu garaa laafinna nama kennaan taataa waan akkaa doon beekin banna jechuudha. Biyyi tuni awwan ammallee jedhuu barbaadu. Katti ijaaramte kanoo itti ijaaramne katti fe'amte. نوف أمتك البات فكي وان تكات الله ملا سيدا ملا متى إلا موت رفن هاي السلاسة راكاسي برين هاي السلاسة تبرات تدرقي تبرات تويانة تبرات نفتنا هاري أما هاري فميل برين تبرات إلا متى إلا أنا ما كسن هاي السلاسة بفبرات كدرجي بفبرات كإهادي بفبرات كأبيل بفبرات أم إيجا أماتي غروكا وياني في دما جرا كارورا كابا جيراتو لكن كوياني تموت جو غردوبا ده كهاي السلاسة تو كام جت لمبكين بيت كوياني تموت وياني تموت أمني كأما هو جيرنا جرا يو جيرنا تلالت أراباني أما كوكوبي يوكام بيتا يباكلتي جدو جركوني سبب لموتان بربادانو كاساني رنيه إرا خافتي تباري أتما منفتنيا تا إلالي على باسي كباتي دي تلموتي أكا باتاساني لموتي وتكا كل وكيسا نغرتا كانا كباتاني ديمان كانا في أتغافي ديتي كبيتنا أكامي كيسا جرانا كاي أكامي مالي تينا أنا مال غرفتي لك ورا وما إساني والكتوما لموما جاني سبا هيدا ساني كيست ستة فكرنا ستة من أمريكا وفي جرام كهيدا كتوما المنامات أمان نجر كنا في بيجا كنا كيست أتمين إمباريستي سان كيست جراتو دان دينا نوتي أنا أما أكا كيجت أكا ماتي غبادو تيجا أكا بيكمتا غبابا كيجا وكان بيت وان ديكو دمك أبو خانان لانوتي أنا أوروموني أفار ولين جراتو راكوكات سمالي ولين أمتا كيبا كان بوتول أبو أتي دبارتي تغري ولين جراتو وان ندونت فكا اتاسوتي هيكا هون كيدان غارو ilmaan nafxeenyaa kan hundee isaanii amaara ta'e kana waliin biyya godhannee jiraanna jechuun yookaan Itoophiyaa tara keessa jiraannaan tuune ifisobaa tanubaattu biyya teenna jaarachuudha. Biyya tana wanni takkattiin hin jirtu nuti biyya Oromoo biyya teenna godhannee tanurraa hatt yoo jiraatte bara ijaarree itti dabalachuu taachuu nurraatti deeffannaa jedhaman awwalii gala biyyi Itoophiyaa kun diigamaa mootiin maqaa isaanii addunyaa kanarrallee dhabamuuti anaa jedhu. Ulfaadhu wayyaa. Kana jedha wanti dhabuma. Ulfaadhu wayyame adishaamee laali. Waan gaarii nu jette biyyi tun biyya diigamuu qabdu malee biyya wanni jedhamu miti baruma kana keessa Sida Miniliki eebbisiifataa, Sida Haile Sillaasee eebbisiifataa, Sida naannoo Amaaraatti diigamu, Sida Oromoolle haa dhugumaan calii calanqoo aanolee diiguu bara inni keessa fiitti qophaawaa ture bara seera ala Abiyyi Jawaar Mohaammed keessattuu adda bilisummaa Oromoo hogganoota adda bilisummaa Oromoo guuree mana dhaatti naqee adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti hiruudhaaf itti bobba'anii itti milkaa'uu dhabaniiru.
يوم الكان يعني اللي ورمون الرانفورة تو برسان كان دربينينا أكاسوماس bara kana keessa godina gujii keessatti gara godina gujii kana deemu barbaada godina gujiiti wallaggaa kana tuquun barbaada godina gujii keessatti bara jaarsi buna qalatee ta'ee nyaatu jaarsi buna qalatee ta'ee nyaatu mootummaa kanaan ati ni shane ati ilaalcha biraa qabda jedhee ajjeefame bara wallagga keessatti ijoollee barattootaa isaan abbaa torbee jedhanii itti rashaname baruma kana keessa shaashamannee keessatti barsiisaa yuunivarsiitii namni harka duwwaa deemu abbaa torbeeti ijjeenne jedhanii ilma Oromoo itti warri bilchiginnaa rashaname baruma kana keessa mee baruma kana keessa immoo as deebi'anii warqii laga dambii bannee karansii biyya alaa argannaa amma birrii Ameerikaan nu dhoggattee jirti jedhanii baruma kana keessa mootummaan abiyyi kana dalagaa ture mee waan kana cufa wal tuttuqiitii naa jedhiitiin xumurraa ulfaadhu wayyan ayye gaariidha adoo gaaffii amma eegee duubaati amma na gaafatte sanarratti adoo intarneen dura waan Itoophiyaarraan gafa kana biyyi tuni diigamuu qaddimoo waliin jiraachuutti akkatti waa yaada xiqqaa tokko irraa hafeerutti dabalachuu barbaada. Me biyya ummati nuti biyya takkatti lammii takkatti teenee waliin biyya jaaranne jennee nuti oobjannu biyya ummata Haacaaluu Hundeessaa ijjeefamu jedhanii nu ijjeefame jedhanii wuskii biifaa bulanii gammachuudhaan nu ijjeefamu jedhanii nu sirbaa turan ila keenya namoota nama kana mucaa kana ajjeese waliin biyya tokkotti keessatti siitizira teenee waliin jiraanna biyya Jawaar Mahammadi jijjiirama kana haga mucaan kun hirriiba dhabee halkan guyyaa sadii afur nyaata dhabee biiroo galee ijjatii yaa waa arge wanni jedha nama gatii haga kanaa Jawaar nu hidhamu Jawaar nu du'u ummata jedhu waliin abaa'oon biyyarraa baddu hogganoota abaa'oon haa dhabamanu abaa'oo haa dhabamtu abaa'oo jechuu Oromoo jechuu bar warra gaaffii Oromoo warra kana waliin lammii biyya tokkoo taanee jiraanna hin taatu tun adii walitti hin biyya ummata fuula dura baanii Haacaaluu Hundeessaa nu ijjeefamu jedhanii ijjeesisiisan. Warri kun guruupii yookaan beekta saba yookaan hundee naftanyaa kanatti warra kana waliin biyya taanee biyya takkatti horanna. Nama gaafan gaddaa qabsoo kana fuudhee itti kennu warra Jawaar Mahammadi nu du'u jedhanii ijjeechaa yeroo meeqa tattaaffirra gorantee tawaaqaan taane tiifi mucaan kun lubbuu hafe ardhammoo nuu hidhamu nuu fannifamu warra jedhu waliin dhugumaan nuti nama biyya tokkoo taanee jiraanna. Sanii moti Jawaar Mahammadi yoo mormana hidhaatii gadi baay'ee lakki nuti biyyuma Itoophiyaa kana walitti godhannee nuti olaantummaarra dhaggannee jiraanna naan jedhe anaaf hin liqinfamtu. Warra gaafan giddaa isa nyaate warra gaafan giddaa Haacaaluu nyaate waliin biyya horannee jiraanna asii achi jedhee ani hin yaadu dhiifama gaaffii hafte darbaa warra akka naannootti akka gara naannoo dhaloota Gujii kanatti gad deebite jaarsa buna qalatee nyaatu buna qalmaa nyaatu kana arganii dhufanii ijjeessanii ati shaneedhaa jedhaniin jedhe. Bari masfartiin shanee beektaa akka bosona jiru callaa moti namummaa aadaa isaa bunni inni qalatee nyaatu sun shanee isa gootii bari. Bunni inni qalatee nyaatu aadaa motire
eebbifata. Oromoon maal jetti? Manatti qalii haadha manaatiin jedhan. Manatti qalii jechuun buna qaliidha. Buna ka qalu nadhiin dubartii. Manatti qalee jechuun buna. Yoo horiin bobba'aa deebanii qalan yoo keessummaa jabduu taate horii itti qalan jechuun abbaa warraatti horii qala. Dubartiin buna qalti. Aadaa keessa beektamuuti aadaa beektamu dubbifamte jaraa fi hore wanni isaan balleessicha shanee balleessicha deemanuu maan aadaa gabbataa akkana amma buna qalatee jaarsi nyaatu sun biyya biraatti biyya kaabaa kama amaaraa kana keessa hin dhagarta waa akkana hin jirti bunaa danfifatanii dhugan qabiraan akkisi kun amma warra tokko alaatti bunummaanuu waan beektaa falfalaati jedhanii akkasitti fudhatan jechuudha buna danfifatanii unanuu qaqalatanii nyaatan lakkisi wanni jaarsa isa shanee godhe bun qawwee qabachuu callaa moti buna aadaa waa aadaa fi godhatee kanni godhatee nyaate sunuu isa shanee gooti tokko isa kana waa amma gara keenna kana gara kibbaa kana gaddeebitee jette yookaan gara bahaatti waan dhihaatti gaddeebitee jette adda guutuu Oromiyaatti bara kana keessa bara amma darbe kana keessa yoo amma guutuu laaltee jette waan beektaa Wallaggaa fi Gujii jennee ka waggaa lamaan dura dubbachaa turre saccallaa bifuma feetee latti Oromoo hunda Finfinnee dabalattu akka tokko informationatti nu dhaqqabuu dhabaa nutti arguu dhaba malee manne haala akka wuti rakkoon roorroon ummata Oromoo raggaa jirtu manne hin rakkatin hin jiru me'ati jiruu ati keessa jiru ilma guddatee gee ka qeerru ilma kee eessa goree fidi jedhanii yoo haadhaa fi abbaa adoo hidhanee jiru watan qabeenya irraa barbadeessanii manatti gubanii ammoo sarradda barii nama mana waliin gubanii ka footoo waliin ka'an walgayiidhaa gadi baa jedhanii gadi yaamanii amma kunoo dhiyoo kanallee lafa hundatti lafa Oromoo keessatti walgahii ko'aa jedhanii afaan qawweetiin dirqisiisanii nama yaasan kana nama kana yaama waggaa tokko waggaa lama gara waggaa lamaatti ka deemaa jiru ariitii nama jedhamu nama godina walgahii keessa bilbilli isaa iyyee asi kootu jedhee namni baay'ee jedheeni ummati san duratti mitaa ilaala nama walgahii taa'ee rubba rasaasaa fuudhee atti garagali jedheeni nama rasaasaa nama dhaanii jeessu jechuun guyyaa adiidha isii heerriif seerraati jiru jedhaa turre kun hin jira odoo heeraaf seerri jiraate ati nama dhokattee jeesichaaf fuula dura baatee nama jeesuunu murtii garaa nama kennisiif jechuudha dhokattee jeesuudhaaf fuula dura baatee nama jeesuun yakka wal caala yaachuu kunu nama kana ka waan biraa waan takkaan balleessin bilbilli isaa itti iyyee callaadhaa fi waan lubbuu ge'a waan ilma namaa ge'a fuudhanii rasaasaa ijjeessa nama kana waliin waraana raayyaa ittisaa kaajee abiyyi kana waliin nama biyya tokko taanee jiraanna nama akkana nama godhu nama maatii walitti qabee mana tokko keessa qabeennaa fi lubbuu namaa waliin ibiddatti keegu nama kana waliin nama biyya tokko taanee jiraanna dur wanni kun akka fagoo maal jedhanii himaa tura gara Gujiitiif gara Wallaggaatti himaa tura bare har'a Finfinnee jalatti Finfinnee keessattuu haga
nami afaan Oromoo dubbachaa biyya keessatti afaan dubbachaa deemuunu haga sodaati kasi dhaqqabsiise mee nama kanatti mootummaa Oromooti jedhanii hujanii maqaa Oromootti uffisanii yakka amma sitti himaa ture kana hunda turii bulu gaafa yakki kun gadi ba'e maal godhichaa deeman jechuudha. Bara Oromoon mootummaa taatee jedhichaa deema. Abiyyi mootummaa kenna. Metaa'ila. Kanaaf wanni amma lafa ati dhagartu kun jalqabumaa kaasi. Waan kanaan dura jedhaa ture takka jira. OPDO wanni jedhamtu kuni beektaa yoo amma TPLF jedhanu TPLF irmaan Tigraayit qulqulluu Tigraayit wayyee biyaadan jedhanii Amaaraa tana maali jedhanu Amaara namni kun naannoo Amaaraatti dhalatin yoo kan gara OPDOtti gad deebittu wanni OPDO jedhan kuni irra caalaan beektaa harka 70 nama biyya Oromootti dhalatee afaan Oromoo baratee aadaa Oromoo baratetti biyya Oromoo kanatti addee beektaa ifi gurguratu addee bu'aatti ani Oromoo jedhee gadi siibaa. Abboo ati Oromoo akan jenne ati Oromoo muti akan jenneeni afaan Oromoo ka beeku ka naannoo Gujiitti dhalate kana eessa geessanii Shawaa geessan. Ka Shawaa dhalate ilma naftanyaa kaani gara Gujii fidan. Ka Wallagga dhalate gara Arsii fidan. Kan Ilubbaboor dhalate ka Kammaanyi Taayyee Takleemaanooti kana fa'a. Gara biyyaa fidanii hoogganaa Oromoo sii godhan jechuudha. Mee namni Taayyee jalqaba Taayyee Takleemaanootiitti namitti gaafatamaa OPDOtu. Kuma dammasaa jechuu bara. Maqaa kennanii fi Oromoo ta'a bakka nama kun bakka afaan Oromoon beekaa. Maqaa kennanii fi motolaqaa Taayyee Takleemaanooti motolaqaa poolisii ture. Abbaa isaa qeesii. Me amma Oromoo jedhamee laakkamu tokko kuma dammasaafa. Mas gargari taa'ila. Namoota akkanaa kana wal keessa fidanii Oromoo jedhanii warra afaan Oromoo beeku warroota haqaa lolan kabara sanii mootummaan wayyaanee Hamellas Zeenaawii sodaataa ture abaa'oo ture. Abaa'oo warra afaan beeku kaaniin naftanyaa casseera asii achi olin kaatu bu'adheera amma wanni na sodaachisa OLF abaa'oodha ka kanaan duraa nu mormaa ture walii hujjanne jennaani nu gowwoomuu didan jedhee wan nami Isaayyaas istiraateejii Isaayyaasi adootaan jedhuu gara taa'anii tara. Nami karoora Oromoo biyya addunyaa kanarraa nambar waanii dhabansansicha adeemu Isaayyaas Afeworqi. Maaliif hojjette bara abaa'oon kan kaampii abaa'oo hunda keessa bara chaartera warri leenjistoota jedhanii kaampii abaa'oo keessatti garaa ture warra Shaabiyaa kan. Haga kunnoo dalloo manna kunnoo shawweeffatti awwaan beeku fi siin jedhaa ture. Leenjistoota jedhanii adaawwan achi keessa naqan nama jajjabaa nama beektaa taayilentii kennaa waraanaa qabu ta'e beekumsa qabu kana nuti akkuma tokko fottoqichaa deennaa jedhanii nulla biyya teenna dhaabachuu jennaa
isinillee OLF biyya dhaabachuu nu wal fakkaanna jedheeni Isaayyaas gaafsanu itti yaadaa ture. Ifin showwandame Oromoo dhabamsiisetti. Gaafas wanta dhabeettaa yeroo lammaffaadha. Abaa'oo akkanni dhabamsiis kanaan durallee dubbanneerra. Gaafa chaarteraa dhageettii qabuufi humna qabuun guutuu biyya sanii biyya Itoophiyaa namni bulchuu danda'u wayyaaneedhaa jedhee aangoo namni wayyaanee kennee fe'een Isaayyaas Afeworqi achirraa taree Isaayyaas Afeworqiiti biyya Suudaan jedhamtu ta'a. Warra Awurooppaa duubaan jira. Abaa'oo chaartera keessaa baasanii nuti eega abaa'oo dhabamsiinne biyya Oromoo qabeenya Oromoo kana hunda walteenee saamnaa jedha. Saatii kanatti Isaayyaas showwadamuuf hin dhagaa. Gaafa Tigraay dargii biyyarraa balleessanu odootti beekee yeroodhaaf biyya Itoophiyaa kana keessa fottokadhee waggaa lamaa sadii tokko Eertiraa jaaratee achiin duuba fottoka'ee daddaa ture. Mallas wayyaanee asitti isa showwadde. Buna haga murtaawaa tokko buna Oromoo kana kontirobaandii godhadhettee haga abaa'oof achi fageessamu. Buna kana gurguratee buna kaan dhandhameen duuba hattuu yoo wadhaddi jennaan gaafa waqoodattuu jedha. Isaayyaas qoodafa fi kaanii dhufee jennaani wal dhabe dhufe. Wal dhabe dhufee dhukkee achitti walirraa kaasaa turan waa seenaan beeku. Adda deebi'ee nafxanyaa bira bifa haaraa ijaaree nami Tigraay dhawuu danda'u nafxanyaa jedhee Oromoon tola jettee biyya dabartee Tigraay fa dhawuu dandeettu. Wanni nuti biyya namaa barbaannu, wanni nuti haqa namaa barbaannu, haqa kennaa lolla mana biyya abbaan addu wanni nu lollu kan. Nafxanyaa yaada isaanii marroo bilcheessee beeku. Nafxanyaa bifa haaraa namni nutti ijaaree adda yeroo lammaffaadhaaf Oromoo cabsichaaf biyya Oromootti waraana guutuutti bobbaasee akka gaafa duraa abaa'oo dhahaa ture adda ummata Oromoo guutuu dhawaa jira jetti Isaayyaas. Nafxanyaa qabate. Kanaafi wanni amma lafa Oromoo kana keessatti dalagamaa ture waanuma irraa fuula dura agarruuf waan fuula duratti mul'atu kana irraa dubbanna malee kamtuu qabatee kan qabattee qabni mana kanti dubbatee mana kamii hintee mana kamii dhiibdi. Manni Oromoo nama Oromummaa fi amanu bakka jiru horii akka kanarraa barbaadu. Ani ati loon naannoo horsiisee bulaatti dhalannee guddanne. Me haga gujiin loon ofii achi tiffatee kaloon naqatee loo ifi namaan dheetu ati beeku. Loon gujii oofanii bakka tokko walitti qabanii nageelle jala galchanii horii ifi namaan achi fixanii. Biyya akkana taatee mootummaa kenna. Kanaaf kun yookaan biraatti isii wanni jedhe kun waan laga dambiiti amma waan warqee adoolaa kana. Waan warqee adoolaa kana ingeddalle xiqqoorraa wadi dubbachuuf kanan dura dubbachaa turrellee. Adda seenaa waan lafsanii yoo dubbanna jenne sagantaa keenya kanarratti waan haasonnee fidhu tokko mu. Adda biyya kunnoo maal jedhame okkotu isinii kennine saakarroo yookaan beektaa meedrooke hin barannaa yoo jedhanu isii lafa tana eetti nuu kenna.
okkotu entu nu kennasi qabeenna kiyya saa kiyya namanna kenna latti tiyya bari ameessa kiyya humnaan narraa fudhatteer akka humnaan fudhatte sanii hora jibbi jaara yakki amma medrook nafsan irrat dalaga yeroo tokko worqii adola worqlimaati maaliidha jedhanii warrooti firifaarii yookaan beekta hambaa qocatan gari hambaa sanuu dhaqqannee yubar gar asii achi fayyawaa ani yookaan awwabarreessu kana yookaan waa an dubbadhe kana hambaa natti darbatan jedhanii afaan jawwee isaanii bananii ka eegatanu wal beeynu garaa fi kayyee baranneef sammuu keenya kagaraa baranne natti fakka ammoo yoo ani kabaradheef garaa jedhee warra dhagaraaf baankii fi keessa garaa banatee imaamno baankii keessa gadhaa banatee baankii fi garaa fi itti waqocatu suni waa isaan hadha ilmaan hegeree lafa sanii dhalate waan gujiirraa godhamaa jira miira keessa galichaa muti wanni amma jedha jiru me waanuma lafa sanii godhamaa jira ilma namaa teete addee feete dhala waan kolbaa sanitti ummata sanirra godhamaa jira namni waan kana dhagu attamii hirriib isa qabee bula attamii hortee hawwa dhalli kana nabada amma tiyyaan na baasee nu baatti kanaaf wanni amma laga sanii yakki banamaa laga sanii deemaa jiru kadhaqanii ummata akkas ijoollee akkas dhalootis fugguu ta'ee akkas dhibee maaliif abbaa kanaa nami jedhee dhaqee naannoo ganda san dhaqee dubbisee jiru cinaate ani asikoo ame haasonnaa jedhan ummata sanirra jedhu baadhaan waan rakkoo lafa sanii hin dubbanna doo jedhee Oromoonuu mootummaa argate ana amma kana mootummaa kanarraa waa eegadhu kana jala sararinaa bee odoo mootummaan Oromoonuu mootummaa horate Oromoo mootummaa fi gadhaabate bakki Oromtichi mootummaa Oromoo sun ka'u ilmaan Oromoo lafarra yaatu sadaqee attan jettan dhageettanii jedhanii warra sanirraa ka'anii yaada achirraa fudhatanii ila fiitiin wadhagganii quufanii harka fiitiin katabanii achirraa hapura rakkuusan godhatanii achii ka'anii falatti falan jechuudha odoo mootummaa horan finfinnee teenneetti murteessinu shakkisoo asi godhadha jibbinee irraa gorree adoona teennee nageelleen namayyaan ka nageellee hin murteessu si Oromoo mootechuu kiyyaamu katti yakki waan kanaa katti dubbiin deebii waan kanaa eessaa ka'ama yoo jette bakka yakkitti dalagame san dura dhattee laata achi ka'umsa achi godhatu kana doon godhatini cinaa deemanii okkotu sii kennine medrooki nuu dhiise eenyu naa kenna lafatiin ya falmadhee argan biyyi tolaan jirtu ammoo biyya diinni narraa fudhate keessattuu biyyi diinni narraa fudhate diinni tolaa sii kennu hin jiru kunnaan sirraa fudhate kunnaan lafate deeffate kanaafi barri darbe kuni bara akka dabaa dukkanaa bara roorroon nurra cimte ummata dhaqa ummataa irratti nurratti gadi diriirfamte hayyoota keenya nama hayyuu keenya beekaa keenya kaka haacaaluu baratti dhanne baranuu dukkanaati adda ilti kennaa fi mahandisiin keenya kaka Jawaari kaka Beqqalee Garbaa kaka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ka eenyu siyaamee si dhiisasi warrooti jajjaboo akkana
bara isaanii sammuu isaanii hidhame jechuudha. Qaamaa moti beekamu sammuu hidhame sammuu Oromoo guutuu hidhame. Sooressa Oromoo hidhante bara dukkanaa kana jechuudha. Kanarratti ammoo addii tokkollee baratti dhagarre jechuudha. Kaaka jaalmaroo kuppa baatee adda kunni Oromoo horataa jiru. Bara qaanqee itti mudhatte qaanqee dhugaa tasobaatii muti. Tasobanii akkana goone akkana milishaa akkana goone jedhaa bara dheeraa nuutuu wal sobaa baane kaanii muti. Adda qaanqee dhugaa lafa dhaabataa jira. Nu callaa muti adoon jaalatanii odoon jibbin adda jibbi jaaladhu gadi baatee habashaani maasmiidaa isaanii kunoo dunkanii dhaabatanii waraana hagana adoo akkanatti akkana jedhanii adda haasawuu eegalaniira. Kana caalaa adda afaan habashaa waggaa 150 tochii Oromoo awwaalaa ture. Adda afaan fiitiin gadi baatee tenanette injifannoon kana caalaa nu jirtu addee xiqqoo hattelle baratti aanu kuma 200 maano kuma 200 kanaaf iddoo tokko kanarratti bu'aasidha jedhee abdii qaba. Abdiin teenna jibbi jaaladhu nu ifa fuulli kenna ifa jedhee amantaa qaba. Ashannaafi. Ulfaadhu wayyami barri kun bara gaarii nuti jedhee abdadhaanis bara hoggansi adda bilisummaa Oromoo nama akka jaalmarroon waraana gaarii eebbisiisee jira. Marroon du'e jedhanii maaliif nu duudhabee warri jedhaa bara itti bu'anii bara kun immoo bara ifaan marroonni waraana leenjisee uummanni Oromoo itti gammade waggaa guutuu bu'aa ture. Oromoo waraanni isaa innaa eebbifamu arge gammade bara nyaaphi Oromoo itti gadde ta'ee akka darbu inni addadha. Bara kana bara bilisummaa nuutaa jedhanis itti aansuudhaan barri darbeessonni bara dhiiga obboleessa keenyaa caaluu Abiyyi Hamidin jigee dhiiga har'aa dhiiga Abiyyi caaluu garuu Abiyyi kun raasaa akka jiru dhiigi haqa dhiigi nama dhugaa hojjisitu akkas nama akka raasuu beekamuu qabaan jedha bara darbisan. Itti aansuudhaan asirra goolaba daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Boko guyyaa boruu haala Oromootiin Saawudi Arabiyaa manadhaa keessatti rakkataa jiranuu fi akkasumas guyyaa boruu kana keessatti bulchoonni godina Gujii Bulee Horaa gandoota keessaa uummata walitti qabanii waraana adda bilisummaa Oromoo baasaa jedhanii uummata cinqaa jiranii kanarrallee Abbo Adoolaa fi Dr. Udeessaa Karroo fidee dhiyaadhee isinii fi hin ibsu jedheen abdadhaa. Nu eegaa koottaa Gumii Boko like share godhaa. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii miidiyaa uummata Oromoo maraati. Itti daballee waan biraas daballee dhufna innee abdannaa. Ulfaadhaa wayyamaa nagatti nu oolaa ka biyya keessa Ameerikaa nagaan nu bulaa ka warra biyya latti ama bariiteef immoo nagaan nu oolaa jennaa. Ulfaadhaa wayyamaa. Ayyee gala sammuu. Ayyee.